dhaggeeffadhaa ammoo galaa waadaa galaa fi ibsishaa hagam nu gargaarta. Baay'ee jirtu. Jirra. Duratti komantii ta'e yoo barreessee ture beekta tarii soba se'utu malanam. Mucaan kun takkaan kun kuma shan galchee fi miti ka duratti agarsiisaa ture sun. Okay, mucaan kun iddoo 36 jetti. 35 jetti. 35. 35. Yaa. Okay, bakka dhiisaa yoo barbaade abbaan barbaade gargaaru waan hafe natti guutaa fi godhu. Ishi, ijoollee koo, thank you ibsaa ko. Mee namni biraa namni gargaaruudhaa ol galtan nu dubbadhaa. Warri jala jirtan nu dubbadhaa olen sin galchaa. 40 arganneerraa ol butaati. Ibsishaan waan hafe nuuf guutu. Yaa guuteera bar. Guuteera man. 40 nu guutee? Yaa. Argatee boleettii ko maalan siin jedheen. Anatu yeroo dhaabee malee uummanni kee abshir daqiiqaa tokkotti sii guuta siin hin jenne. Absishaan obboleessi kee fooloo godhadhu 40 sii guute. Waan jettee galateeffadhu. Waan jetta iftuu ko. Boo'icha kan sii miskiina ko. Godhadhee ture duratti. Rabbii jedhin boo'ina garaa iftuu ko. Galateeffadhuuti. Lubbuun boo'ii waan si boochisuun jiru ishee lubbuu bira jira maaliyyoo ta'e ishee qaali. Waan itti dhaga'amu danuutu jira. Wallaahi naa galatoomi. Wallaahi naa galatoomi ibsaa ko. Naa galatoomi laaf ko. Nama sadii cufeefi. Wannan jedhu Nama sadii cufeef. jira mini kinoo akkam jedhee isinitti museetanii muufi ganama maala siin jedhe kaleessa otoo hin dubbisinaan biraa deemena otoo hin dubbisinaan biraa deeme nagaa akkamitti si gaafadde koo deebi'uu naan jennaan nan dide jechuudha maaliifi nama tokko rakkisuu jechuun ani nama fayyaa qabu ta'e gaafa rakkisuu natti dhagahama akka nama tokkootti maaliif nama rakkisuu narra hin jiru waan ta'eef ginimmoo jira miniire namni gaafa didee sinirra gaane sinirra aane dirqama baatu eessuma hundeemtu maaliif jaalattanii miti rakkina santu sinoofanna kuftanii of arguurraa kadhattanii sinii darbu natti caala jira akkasitti. Hin kadhanne Oromoon eenyu ati gargaarsa gaafa mana koo dhuftu kunoo imaan jiraam gaafa gargaarsa mana koo dhuftu seenaa kee dhaga'ee rifadhee Oromoo gargaaraa jedhee malee namnatti kadhattee hin jiru. Iftuu bannaat teeshinii of hin godhin. Hin maraatta atu maraataa dhugaan sitti maal. Dammarii lafa Oromoo koo jedhi. Ati koo Oromummaa dhaggatti qabattee fudhatu. Ani waan biraan barbaadne naggeenis argee jira. Ani jechuun tiraanspoortiin ittiin tamalaallasuu fi wannaan bakka amma jirutti amma paaspoortiin kun haadhumatti ittiin nyaadhee jiraadhu malee waan biraan barbaadu. Ijoollee mee namni lama 10,000 itti ilaala balaati. Ifa manaa godhaati. 8,000 miti ilmoo durbaati. Shaanxaan qabdu bijaamaa lamatu bitattee shaanxaa guddaa tokko bitattee duwwaan masaa fudhattee hattu madaamina kennituu uffata. Kanaafi lolii 20,000 namni nu dabalu jira. Namni lama yoo jiraate. Mucaa kana immoo fooloo si duwwaadha. Birrii 35,000 kenniteefi fooloo godhaa guyyaa lama keessa waraqata siisinii fide tiktokii siillee beeksisaafi. Ibsaallee fooloo godhaa 40,000 guuteefi. Takka 5,000 kenneefi. Polis fooloo naa godhaa. Birrii qabu garuu immoo miiliyoonaan namaaf waadaa galaan Oromoodhaaf isin abdadheetan rabbii gaditti abdiin koo ijoollee si gargaaranu addaan kutu daqiiqaa 11 si gargaarsa kaawuntii kanatti galchanii kuni kanumootii ibsaa koo yoo danda'ame amma boritti na qaqqabsiisiti ganama buriitti amma galchee baruu si galchee rakkoo hin jiru mubarak. Qorannaa dabarsuun baay'eetan itti barreessa ishee. Bakkoon hin jiru isheen naan ergee ta'uu rakkoo tokko turtii gaarii. Laaf naawobsi. Fooloo 300 galte laaf kuma guutuu qabdi. Galata nurraa qabdi Oromoo. Fooloo naa godhaa isi baasee kee ibsaa amma guddisa. Takka wallaggaallee nan guddisa. Galata jala fooloo goonee jala buufneeti nama biraan moo galfannee 21 dabalaa fi wallaahi uffata qayyaratu qabdu na amanaa Oromoo. Uffata 3 qabdi. Yaari 3. Yoo bijaamaa ittiin dhattee mana madaamii
hojjettu lamaa fi shaanxaa tokko 7,000 bitattee bijaamaa lama yoo bitatte keessa kaa'attee garaa harkatti birriin kennamee fi ramadaan itti na qaban jettan immoo na eegaa. Ishii amma nama danuu nu galcheedhaadhaa mucaa kana fooloo naa godhaa meeme ol butaa bicuusi. 620 keessanitti Oromoo fooloo godhaanii birrii 35,000 kennitee karaa bante fooloo godhaanii ibsaallee takkaallee fooloo godhaa jabaadhaa kan hambuusa. Jabaadhaa dhaqeen birrii sii galcheedhaa arti hin deemin hin jiru hin qosa. Fooloo godhaanii nama tiktokii haaraa banatee dhufe. 637 keessanitti Oromoo fooloo godhaanii 650 keessanitti fooloo godhaa waa tokko hin buutannu. Ilma Oromoo taatee intala Oromoo taatee nama Oromummaadhaan mucaa miskiina waa tokko ofiifuu haadha barbaaduudha olii gadi rooraa jirtu woboo gargaarte jedhanii mana hojiitii baasanii dhugaan sinitti hima natti dhagahame Oromummaadhaaf wareegama qaba. Kanaaf warra gargaaree fooloodhaa godha nama 3 cufee fi warri immoo galtanii Galatooma Oromoo. Begitu nama 400 fooloo si godhe hojii kee jaallatee jechuudha. Galatoomi haadha miskiina koo. Naaf teenku. Rakkoon hin jiru. 470 keessatti bakka amma naqii dabarsiifiiti. Naqii dabarsiifiiti. Dhaqeetti barreessa inni mobaayilirraa nan galcha rakkoon hin jiru sannaa dabarsuu baatan. Jabaadha amma akka dabarsan nama rakkatteef jedhiiti. Guyyaa 2 keessa akka qaqqabsiisan godhishi. Okkee rakkoon tokko hin jiru ishee. Galatoomi deemii dabarsa. Nagaan naa tura. Thank you. Nama immoo obboleessa keenya. Ibsa. Ani ilma Oromooti, ani intala Oromooti jedhama. Ilma Oromoo jedhame keessatti gadi qabaate. Kutaan isan dinqine Oromummaa malee. Ergatiin 40 argatte obboleettiin koo asirra teessee kadhattuu na jalaan godhinaa 40 afi anatu guuta jedhe. Wallaahi ibsaan jagna. Aboo ibsa. Obboleettii keenya laaf takka. Tarii ani rabbiin biraa waan qabu ta'a. Akka carraa immoo ajjala taa'ee namni aamin jedhu waa qaba ta'a. Akkumati ol galtee Oromummaa qofaaf. Isiin Islaama, Kiristaana, ana Harargeedha, ana Arsiidha, isiin Shawaadha. Waa tokko kutaan amantaan tuusin laaggeessin obboleettii keetii birrii 40 kenna jettee miti. Rabbiin duniyaa aakiraa ishee milkeessu. Aboo nama hidhuun kee guutamu rabbi siin godhin. Nama miiliyoonaan hidhuu namaa guutu rabbi si haa godhu. Akkuma ol galtee nu gammachiiftee bara namni nama rabsee qalbii nama cabsu ati immoo galata ooltee qalbii keenya gammachiifte badaan gammade. Rabbi duniyaa aakiraa ishee haa gammachiisu. Namatti jaallattu hundaa wajjin. Faamilii keetii wajjin. Abboo bismillaahi rahmaani rahiim rabbi mataa kee ola qabu. Rabbi aboo sababii keetii rakkoon tokko Oromoo rabbiin geessin. Rakkoo Oromootti dhuftu hunda rabbi irraa deebisu galatoom ulfaadhu. Takkaa Wallaggaa. Wallaggicha koo. Warra Oromummaa irratti diriddiriin beenne. Aleessas deengaddas warra wareegama kabalaa ture. Dhugaa dubbachuun Solomon kutu biyya keessa hin jiraan. Warra Oromummaa irratti abbaa bira wajjin diriddiriin beenne. Kana jechuun immoo kutaan biraa diriddirii beeka jechuu kooti miti. Nu hubadhaa. Rabbi ol si haa qabu. Oromummaaf jechee birii 5,000 ammati qabdu si qofatu beeka rabbiif si beeka. Ol galtee akkati jalqaba birii 5,000 gaajitee nu agarsiifte ol si haa qabu gooftaan. Aboo waan feete argadhu. Rabbi waan ofii jaallatu hunda siif kenna. Waan feete hunda rabbi siif kenna. Waan jennu hin qabnu. Daqiiqaa 5 tun gahin birii 80,000 nu kennitan. Fooloo naa godhaa. Ibsaallee fooloo naa godhaa. Ibsaati keessa turte du'aa isii kadhannee irra aamin jedhu manni aamin siin jedhaa jira. Takkaallee fooloo naa godhaa. Amma namni birii 20,000 nu guuttanu namni biraa. Ilaa birii 80,000 siin barbaadu ka tikkeettis kan paaspoortis guutee kan sobwan. Al tokko tikkeetti ol kaa gadi bu'aa rakkoon qabu ishii anna ofittan fudha. Namni birii 20,000
kenninee fi akkasumaan hojii taasifadhu amma deemtutti nan guuta nama jedhu ergee yaa Rabbi. Agaraan sobina daqiiqaa fuudhan bichaan gargaarsisa isii fixeen waa'ee raamadaanaatti immoo gora. Raamadaana kana namoonni miskiinota dubartoota wallaahi garaa nama nyaatan bashantu jira amma diddamayyuu guutanii jedhamaa jira dhufeetiin arbe. Viidiyoo laayivii seeneen dabarsaa birrii keessan biraasinii gaa viidiyoolee waraabee isinii erga hin gargaartu hin deemina. Hayyee usmee birrii meeqa kennuufi? Usmee. Nan gargaara ammuma danda'u qabe. Nan nagaa. Birrii meeqa? Nagaamu? Hin nagaama birrii meeqa kentaaf? Kuma kudhan ta'u kuma bashan ta'u samman galchaaf. Kuma kudhan ta'u kuma bashan ta'u samman galchaaf. Maala amma agalchitu nutti beekaa. Galchee riisiiti keessaan si erga. Ammuma moo? Nan galchaaf bakka. Riisiiti keessaan si erga. Ibsaan akka obboleettiin keenya ganama dhattee paaspoortiisii baafattu jedhe maal jettan Oromoo? Ibsaan ganama subii dhattee tanaan yemin qaxaroon jedhe bo. Dhiirri koo miila keessaa bahi biiftuu koo kunoo birrii 40 ani giiftii faamilii kanaan qabala. Faamilii keetii faamiliin koomu. Ganama dhaqii paaspoortii baafadhu as chokkaayii yemin qaxaroon torbee kana keessa Dubaayitti si arguu qabna jedhe. Torbee kana keessa Dubaayin geessee mana madaamii keetii laayivii banattee galatoomii ibsaa galatoomaa Oromoo akkati jettuun barbaada deemisii jedhe qabu. Paaspoortii kee ganama subii nagaasaa yoo jala jiraattee obboleettii keenya silaa duuka rakkatte ati nama galataati. Waa'ee mucaa kanaa gooteef umurii guutuu ati obboleessa kooti baay'ee nama meeqa na dide waa'ee mucaa kana. Nagaasaa nama danuun na dide mattaa'u kanaa baasuu mucaa kanaaf ilmaan Oromoo dhumataa maqaa namaa naasa'u. Akkuma namni sharriin jiru namni gaariin danuu jira qosiin keeti. Please borga nama sa'aatii 24 isa fudhatan birrii 35,000 as chokkaayii baasi. Imbooyin giiftii koo ganaa kanaa wal argita. Ganaa Dubaayin dhattee immoo madaamii haadha sii taatu. Haadha koo irraa jaalala arganne haadha koon barbaadaa irratti yoo lubbuun jiraatte Rabbi si agarsiisu. Yoo boqotte jiraatte immoo Rabbiin biyyatti salphisu. Sitti nagaami. Rabbii wantan du'a Rabbii sii kadhu sii immoo aboo madaamii sii as saqaayyaatu miti. Madaamiin ati bira dhattu. Madaamii ati bira dhattu. Dhageessee? Madaamii akka haadha geessisii taatu Rabbi sii godhu. Nama tura irratti bilbilee dhiifama uummata keenya galatoomaa warri waan ta'e buusuu fi dandeessanu deeqaa 5 qofa. Gargaarsee riskii sirraan kutuu waan isin barbaadu. Waan kutuu namatu bilbilee natti dhaaraa ulfaadhaan siniin jira waan hin jedhu qaba. Mubii. ጊዜ tokkicha waa tokko dubbadhu biraan jiru natti fakkaate naan deebi'a. Dhugaa Rabbii isinitti hima naggasaa yoo keessa jiraatti isinitti hima Rabbi. Isa dhugaa isinitti hima jechuudha. Kaleessa bakka jira bini bakka bara dhaloota kooti guyyaa macarrashaa bakka tasfaa kutee nama sin rakkisu ofiifis hin rakkadhu gini maaliif anani waan ajjeesudha. Guyyaan jecha olee guyyaa kaleessatina. Gini hanum be hodasini nama tunatti bilbilee na cinqaa jira. Obboleessi koo tokkos sarpiraayizii wayii fidee fi dhufee bakka riskii isin kutu namoonni hedduun gargaaraa jiru waan ta'eef riskii jechuun waan Rabbi siidhaa buuse an kutuu hin danda'u waan ta'eef
obboleettii kooti wallaahi akka isin garaa laattu waan ta'e wayituu uumamee ture anaa walii waa wal qabatu wayiti kaleessa nagaasaan fidee dhufe na bira taa'aa dhattee anis xiqqoo rifadheen jira rifaatuu natti mul'ata namaa waliin haasa'uu hin danda'u taa'een jira nagaasaanis waa tokko hin dubbanne namni wayii birrii 1,000 hinarraa qabaa birrii 1,000 sirraa barbaadaa naan jedhe achumaan nagaasaan moobaayilii akkaawuntii koorraan dabarsuu dadhabee namantu akkaawuntii koorra maallaqa jiru waan naasee hin beeku bakka xiqqoo si rakkoo wayii jira nagaasaan qo'ee mubee qo'ee dhiisi jedhee birrii 1,000 sana narraa kafalee nagaallee waliin hin jenne amantanus amanuu baattanus birmannaa dhufanii nagaallee waliin hin jenne achumaan deemanii mucaan kun boo'aa deemte booddee dawwalee narraan kaafne kaastee dhaggeeffattee kaate cufte nagaasaa maal taate mucaan hin jedhin mubee natti himne yaaduma dhiisi bakka naan jedhe lakkaa inni bareeda ta'a borontamuu hadha galma dawwalee feennaan mubee akkas akkasii miti nuyi jecha maal jettee boossi kanaaf gara laafetti mucaati wannan jedhu jiru thank you obboleettii koo meemee warra sirreettan astuu birii meeqa gargaartaa abbii raabaa yoo jala jiraate torba barreeffadhu abbiillee nan galcha obboleettii keenya takkaan galcheeraa fi ibsaa fooloo godhadhaa takkaa fooloo godhadhaa astuu birii meeqa gargaaruufati. Mubii nageenyi isin yaa baay'atu mubii ani guddaallee osoo hin taane birrii 10,000 nan galchaaf obboleettii kan kooti. Abeet guddaallee osoo hin taane. Maa jiraadha wallaahi faamilii koo obbolaa koo galatoomi footoo kaafadhu. Qo'i footoon kaafadha akkasuma lakkoofsa ijoollee paaspoortii as tokkaa isiniif kennan yoo barbaadan isiniif hin kennamu bee deemtanii dawwaltanii. Asirra gaafaan hojii. Ishi as tokko fooloo si deebiseera keessaan na dubbisi birrii 10,000 yeroo galchiteef immoo atattamaan adaraa dhaabbor keessan galchaaf ishi hin deemti. Guyyaa 3 afur hundun dhumeera. Thank you. As tokko qabattee akkaawuntii. Qabadde. Thank you. Nagaasaa koo sin deebisa xumurarra. Usmee astuu koo sillee nan deebisa dhaqii galchiitii kottu atattamaan. Usmee fi abbii raabaa please ol galee abbii raabaa jechuun hin beektanu abbaa miskiinaati yeroo hedduu $100 maal nama gargaaraa ture amma immoo keessaan dhufee akkuma amala isaa natti mee birrii amma ta'e kottuun jedheeni gastiirra kottuun jedheeni keessaan akkaawuntiitti erguu wallaalle Oromoon baruu qabdi nama kana abbii please kottuu kana nuti qabadhaa warri kaan usmee abeet maal nuun jettee usmee. An bakka 10,000 hin galchaam si akkaawuntii sammaati miti sawara denka'ee dubbataan jira. Akkan jedhee akkaawuntii sammaati miti. Eeyyee isa akkaawuntii mubaarak jedhu irratti amma arginu. Ganaman galchaa. Birrii 10,000 erga ishee. Galatoomi ulfaatu usmee koo fooloo si godheen jira waraqaa keessa na argi fooloo na godhiitii waraqaa keessa na argishi. Thank you. Dhugaa waraqaa na ergaa warri mucaa kana galchitan takka fooloo si godheera fooloo na deebisitii keessaan na argi please. Warri mucaa kana bira dhaabattan adaraa rabbii waraqata keessa na argi. Deebiseera fooloo. Ishi galatoomi takkaa ko ulfaadhu. Abbii raabaa naa galchaa abbii raabaa please kottoon gali. Abbii raabaa waan amma keessaan dubbatte asirratti dubbadhu. Yeroo hedduu keessumaan ergita keessumaan xumurra no adda kottuuti obboleettiin koo abshir si biran jira. Mi'a abbii raabaa muriitarri ilaalaa galchaaka abbii raabaa jedha profaayilii gurraacha. Ilaalaa na galchaa akkaawuntii kun nama harkisuu dide nattis mul'isuu dide. Abbii raabaa nama jedhamu naa galchaa abbii raabaa ajjala yoo jiraate tokko naa barreessi please. Ishi girma. Mubarak. Oo. Abet sin argite. Hello. Oh. Networking kee hojjetu eessa jirtaati? Abbiin keessaan Oromoo abbiin keessaan akkaawuntii naa ergedhaara. Networking qabdu eenyuun ati eessa jirta obboleessa koo? Abbii bilis tolba barreessi ol gali. Fooloo deebisan fooloo si godhee. Birrii meeqa gargaarta girmaa? Fooloo koo naa deebisan jira dhimma guddaa. Biseera birrii meeqa gargaarta? Birrii meeqa gargaarta?
Birrii meeqa gargaarta? Oloo. Kottu kaa. Ishi. Mubarak. Abbiin ni dhufa. Abbiiraabaa ni dhufa. Dhiifama naa godhaa qo'ee natti hin jarjarina. Abbiiraabaa ni dhufa. Sarpiraayiziidhaan si ni dhufa. Abbiiraabaa sarpiraayiziidhaan si ni dhufa. Eegaan deemina. Waan ajaa'ibaa argitu. Abbiiraabaa sarpiraayiziidhaan si ni dhufa. Waan ajaa'ibaa argitu. Hin deemina. Carra qabeettiidha mucaan. Akka Oromoon isa jaallatu. Hin beektu. Yaada nurraa fuudha kaaba. Anis bakka dalagaa jira yaada nurraa fuudha. Dubbadhu ayyee. Bara keessaniif nageenyi isiniif haa ta'u jedheera. Qaata sirriitti ergaddaa foolisoonni kennama galchanii intala kanaallee qarshii Itoophiyaa 10,000 gargaaraa boru sa'aatii 2tti banamaa baankii biratti amma bakka dalagaa jira. Boru ganama sa'aatii 2 walakkaatti galchaaf 2tti banama garuu 2 walakkaatti galchaaf 10,000 Itoophiyaa jechuudha. Nagama sagalee kiyya. Oromoo nan jira. Nan jira Oromoo. Nagama. Ulfaadhu galatoomii. Koppilinkii godha waan ninkii fideera. Ayyee dubbadhu obboleessoo. Disis dubbadhu. Boorganama sa'aatii 2tti banamaa baankii biratti nigdi baankiidha natti fakkaatee isa waraanne garuu sa'aatii 2 walakkaatti banamaa 2tti banama garuu sa'aatii 2tti lafa irrii banan kaanii amma bakka dalagaa jira. Birrii Itoophiyaa 10,000 galchaa fi ani ijoollee shawaati ijoollee fiichee salaaleeti ammaa fi Awurooppaan jira. Birrii 10,000 Itoophiyaa boorganama sa'a 2 walakkaatti galchaa fi jedhe. Akkaawuntii fudhattee taa'achi. Galatoominaa jedhaan hime. Galatoominaa jedhaan hime. Akkaawuntii nama guddaa nam tokko. Akkaawuntii fudhattee. Thank you jedhi. Galatana nama maal godhu rabbirraa eeggadha. Rabbirraa qabna galata nuti. Jesus akkaawuntii fudhattee. Dhugaa keetti kan rabbii caala. Galatoomi. Ifuraadhe beektaa hojiirra waan jiru fi isa waraadhe. Nan seenaa akkaawuntii isaan ninginaa kenne. Bobaarakiin wastaambillee wal biraa qabnaa gara wastaambii wal biraa qabna Bobaarakiin na ergu wayin immoo ammuma na ergaa asirratti. Jesus kan kanatti na ergaa. Screenshot. Daalaa Jesus koo beeka akkatti nama guddisina. Kun akkaawuntiin mul'ifamaa elaa kun oola. Uladhuma master. No. Jesuun beektu akkaawuntii. Nama akkasitti miti. Screenshot godhi kunoo. Screenshot godha. Kunoo. Okay. Jesus goote. Master. Kuti. Amin. Ela warri ol galtanu please foto kaafadhaa warninginaa kenneera akkaawuntiin koo wallaahi. Hundi keessan foto kaafadhaa. Warri ol galuu barbaadan foto kaafadhaa kaati fudhanneerra jedhaa ol gala. Jabaadhaa deeqaa kudhan qofa. Ummata gaarii dhaalii foto kaafadhaa. Tokko kudhan lakkaa'in cufa. Tokko, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay kaafadeera Mubarak. Kudhan galatoomi. Kaafadeera. Koppiliin godha waan ninginaa kennee jira. Ishi. Ganama sa'aatii 2 walakkaatti. Waraqata bicha waatsaappii godhatti naa ergita shii gisis. Waastaappii kennan qabaani lakkoofsa kennan qabasiifan ergaati. Waraqata naa ergita. Isa 22 waastaappii kennan qabaani. Ishi. Namni gargaaruu barbaadan torba barreeffadhaa jabaadhaa qaba. Xumuruuf an deema. Warra ol galee immoo fooloo godhaa. Gadheeni woboo deeggarta itti mucaasa biyyii woboo iyyuu hin beekne. Wallaahi isa. Amiifuu maqaa Oromummaatiin gatii kafaltee miti immoo katti gargaarreeyyi wanta Habashaa jala hojjettuuf hin jiru. Deemtee Dubaayeen keessa bakka namni ijoolleen hojjetteeyyi jaan birrii meeqa sii kafalti turte qaalittiin sun natti himi. Birrii meeqa jette kan sii kafaltu. Muitii kaasii beeku. Muitii kaasii birrii meeqa sii kafalti jaan qaalittiin sun. Muitii kaasii biiftuu koo birrii meeqa sii kafalti qaalittiin sun. Maallaqa meeqa sii kafalti jaan. Birrii meeqa sii kafalti. Biiftuu. Duraan 2,000 waan 4,000 gooti. Amma immoo bakka Oromoon si geggeessaa jiru kana birrii meeqa nyaatta beektaa? Miindaan illee natti himameera.
kuma 35 40 gidduudha jetti. Qabadhu jecha kana. Oromoon naa taajjabu. Dubaayin bakka nagaa madaamiin illee si argamte jirti kuma 35 haga 40 gidduu nyaata. Dhageesse? Rabbi humna siif haa ta'u. Akkasi. Kuma lammansii kuma afransii qilee fudhattee aseen jechuudha. Eshi kiyyaan kuma lama etteetta galatoomi kiyyaa fooloo sii deebiseera galchi ka'ii waraqaa keessaa naa ergi fooloo sii deebiseera. Yookaan lakkoofsa waatsaappii keetii naa ergi jedhi yoo erguun beekne. Eshi kan biraa. Kan biraa. Miindaas immoo kanan dubbadhe xiqqoo akkasiin itti fufaa miti. Afaan hin beektu jedhamee jennaan madaamii gaarii wayitii hojii xiqqoodha jedhamee diraama 1,200 moo maal waan akkasiinaan jedhanii amma inni baabsu hin beeku garuu 35,000 ol akka inni ta'e nan beeka. Dhageessanii hin hordofna walumaan laayivii galteetii nutti himti. Laayivii galtee hojii nan hojjetaa jiru akkasii hojiin laa bilbila tirkaa fuudhamaa firan qabduu jettanii Oromoo anatti kennitanii amaana. Dhageessanii warra jirtan warri gargaartanis nuu fidinaan jedha. Yoo laayivii seenuu hin dandeenye illee gastii galtee akkasiin akkasittan jira hojjetaa jira. Akkaawuntii immoo wanta barachiisee fi tokkoffaa akkasiin irratti gargaartan lammaffaa immoo yeroo Dubaay hindattee akkasiin akkaawuntii isii irratti karaa an jedheen nama bareedaa irratti dhageessanii kuma 45 jedhan damoonni kee dhageessee kuma 45 jedhan damoonni kee akkasi. Birriisii akkaawuntii isii irra galfatte Oromoo. Nama biraa irra galfachuurra akkaawuntii isii irra galfattee waggaa lama hojjettee biyyatti galtee bu'aa ifaajeesiitiin dhageessanii bu'aa ifaajeesiitiin namoota naannootti geessee kennee mana bitanii fi waan tokko tokko godhanii fi akkasiin of dandeessee jiraattu gatiin barbaaduufanii Dubaayin dhaquu si barbaade. Xumura mucaa kanaa immoo Rabbi nu haa jiraachisu. Walumaan laalla walumaan hordofna. Fooloo godhadhaanii biiftuun eessa jirti akkamitti jirti jedhaa na gaafadha. Amaanaa an harka jirti. Birriisii immoo qaxxitaa akkaawuntii irra galchiti. Nam tokkotti hin kennitu jechuudha. Nama tokkotti anattu gorseera. Anattu sumurii tokko amaanaa anatti kennitu hin jiru. Biiftuun. Eeyyama koo malee sumurii tokko. Eeyyama uummataa malee sumurii tokko. Baaftee wanni isin itti godhu jiru hin jiru. Akkasi maal jette siifuu? Birii mee gargaarta? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلك أبرتي مو بيدو قلتومي ربنا الدو جرتون دس يعيقو. آمين. أكما تنوف جتشا وعندو جتو كان ربنا دندارا فولو في جرس يعقبتو. آمين. إتانسي أمو بليتي هنا أسرع كدير جوان تأف يدونا تجامل. Kuma kudhan hin galchaaf inshaallah guyyaa boruu. Nu jalaan turinaa ishii isiin akkaawuntii dhiiftee deemtu waan ta'eef akkasii qaqqabu guyyaa lamaan kana keessa ishii torbee kana keessa hin baate jedhee yaada maaliif paaspoortii bor jammaratti birriin galeeraaf kan paaspoortii waan ta'eef naggasaan fuudhee bor paaspoortii keessaa paaspoortiin guyyaa lamatti ba'aa fi guyyaa sadii sana booddee guyyaa sadii caalan turtu tikeettiin kutamee amma deemtu jechuudha. Kanaaf hin tursinaa jalaa guyyaa lama keessa qaqqabsiisaa akkasiin shaanxaa bitattee uffatallee bijaamaa minaamini waliin dhaqeetan bita. Waliin bakka siin jirtu nagaasaa waliin taane yoon ol deebi'e yoon deebi'e immoo nagaasaan bitee nagaasaan bakka koo bu'ee boolee naa geesse. Viidiyoo waraabaa. Okay, mubee. Taansii ammoo mubee beetaan jira waan ta'eef odeeffannoo Dubaayis ta'ee waa hedduu wal gargaaruu dandeenya waan ta'eef xiqqoo ammoo ji'a harkaa qaba gilaksii godhee hojjechuu jira fuula na taasisii deebisa obboleetti xiyya waa hedduu wal gargaaruu dandeenya. Galateeffannaan Dubaayii jira waan ta'eef. Kuma meeqatti siifuko? Kuma kudhan. Waa'ee damoosaa ammoo kumaaf 200 yoo ta'e kuma 45 ta'a damoosnis. Dhageessee? Kumni yoo kafalame. Birrii isiin qaallitti. Kumaaf 200 yoo dhufte kumaaf 200 yoo dhufte kuma 45 ta'a. Kuma yoo dhufte immoo kuma 40 ta'a jechuudha. Argitee? Jabaatti uffannisiisii onnadhu kottu yaani biyya Dubaayii baay'ee gaariidha ni hojjetta afaan ollaatti filama kan taatu namu garaadhaatti hin baranne inshallah yaaddaini namu rakkatee arge waan ta'eef rakkannee argine xankar jenne mudhii kenne dhanne har dhaggeenne keessaa na dubbisi lakkoofsa illee ol jijjiirraa si jajjabeessa wal bira jirra siin jedha habibti
Follow Nadia BCC for Google taxi. Okay, Sil Davis. Asuma Oromo ko follow na goda accounti kan accounti hojii guddaa qabadhe gabba wada Dubai keessatti follow na Ayyee taasisa. hundi keessatti fuula golaanii ayyee dabaree nama kenna nagaasaa. Macarashaa rool galtee amaanaan sitti kennu jira nagaasaa ko nama gaarii. Amaanaan